Gaun dubbadhu jechuu kootan lafumani natti dhiyeettan oofaa dheerraa eegaa yeroo waaqayyo yoo dabalee nu laate immoo itti deebi'utu gaariidha. Amma waan ilaallu kana keessatti waa baay'eedha kan ilaallu waan pireedii tokko miti jechuudha. Gaa'illi yeroo biraatti deebi'uu dandeenya kanarraa kan hafe qeessonni keenya hojjettoonni wangeelaa keessanii itti fufuu danda'u. Kanaaf akkasitti hubadhaa jechuu kooti. Qophee gaa'ela duraa mata duree isaa akkasitti qabadha. Qophee gaa'ela duraa yookiis hariiroo gaa'ela duraa kan jedhanis jiru garuu qophee gaa'ela duraa isa jedhutu baay'ee bareedaadha. Qophee gaa'ela duraa. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 hanga 30 irra jiru. Kana booddee Waaqayyoo kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaattis nama hin humnaa isaan qurxummii galaanaa irratti simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti horii qe'ee irratti bineensa lafaa hundumaa irratti munyuuqan lafaa irra munyuuqaa lafarra munyuuqan hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatan jedhe. Egaa Waaqayyoo akka bifa isaatti nama uume akka bifa Waaqayyootti isa uume dhiiraaf dubartii isaan uume. Waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaas lafa guutaa isas harka jala galfadhaa. Qurxummii galaanaa irratti simbirroota qilleensa keessa balali'an irratti uumama lafarra munyuuqan hundumaa irrattis mootummaa qabaadhaa jedhee isaan eebbise. Yommus Waaqayyoo kunoo ani biqilaa sanyii godhatu isa lafarraa hundumaa irra jiru muka ija godhatee sanyii isaas ija isaa keessaa qabu isiniif kenneera. Isaan nyaata isiniif haa ta'an. Bineensa lafaa hundumaaf simbirroo qilleensa keessa balali'an hundumaaf wanta lubbuu qabaatee jiraatuu fi lafarra munyuuqu hundumaaf biqilaa lalisaa hundumaa nyaataaf kenneeraaf jedhe. Innis akkasuma hin ta'ee jedha. Kana giddu galeessa godhanna kana mata duree nuyi ilaallu jalatti waan ilaalamu gaa'illi maalii isa jedhutti lixuu dura Waaqayyoo jalqabumaa kaasee dhala namaatii fi Waaqayyoo akeeka guddaa qaba. Jalqabumaa kaasee nama utuu hin tolchin durayyuu Waaqayyoo namaaf sagantaa qaba. Yeroo nama tolches sagantaadhaan tolche. Waaqayyo namaa fi gaarii yookiin sagantaa addaa qabaachuusaa maaliin beekna? Waarfan tokkoon isinii kaase. Waaqayyo dhala namaatiif akeeka yookiin sagantaa gaarii qabaachuusaa maaliin beekna? Warri barreeffatanii yaadannoo keessanitti qaqqabachaa deemuu dandeessu. Inni jalqabaa maaliin beekna? Waaqayyo dhala namaatiif akeeka gaarii akka qabu, gaarii akka ta'e. Waaqayyo akka bifa isaa fakkeenya isaatti nama uume Waaqayyo. Nama dursa kan uumaman jiru waan akka allaattii bineensota warra ta'a jedhame sanatu dura ta'a mitire. Kanaaf Waaqayyo nama uumuudhaa fi bineensotatti akka fakkeeffaman hin yaalle Waaqayyo. Kanaaf dhala namaatiif akeeka qabaachuu isaarraa kan ka'e akka bifa isaa fakkeenya isaatti nama uume. Waaqayyo namaaf akeeka gaarii qabaachuu isaa maaliin beekna? Hafuura isaa namatti baafate. Uumamni warri kaan Waaqayyo hafuuratti hin baafanne sagalee isaatiin uume hafuuratti hin baafanne nama garuu akka bifa fakkeenya isaatti tolchee hafuura isaa immoo itti baafate. Waaqayyo namaaf gaarii akka ta'e maaliin beekna? Iddoo jireenyaaf mijataa ta'e namaaf laate Waaqayyo. Jireenya namaaf mijataa ta'e namni gaafa tolchamee obbaree jedhee waa'ee bishaanii yaaddomne, waan nyaatu yaaddomne, waan uffatu yaaddomne, bakka jiraatu yaaddomne. Namni gaafuma obbaree jedhu jireenya keessatti obbare.
kan biraa maali? Waaqayyo uumama hundumaarratti aboo kenneef. Namni itti sonne itti naramne bineensa uumuu horiiqee uumuu keessaa qoodan qabaanne waaqayyo waan itti dadhabee uume hundumaa isin immoo bulchaa'e. Isin immoo bulchaa'e. Waaqayyo namaaf gaarii ta'uusaa maalitti beekne? Nan fiige bini? Nan fiige? Jabaadhaa. Waaqayyo namaaf gaarii ta'uusaa maaliin beeknaa? Bakka ofii isaatii jiraatu namni akka jiraatu ayyameef. Iddoo ofii isaatii jiraatu nama ayyame Waaqayyo. Nama ayyame. Inni kan biraa Waaqayyo namaaf gaarii ta'uusaa maalitti beekna? Namni cubbutti yoo kufeyyuu Waaqayyo tokkicha ilma isaa kenneefi dhala namaa barbaade. Namni cubbutti yoo kufeyyuu Waaqayyo yoo yakkeyyuu Waaqayyo dhala namaatiif tokkicha ilma isaa kennuudhaanii nama barbaade. Waaqayyo namaaf gaarii akka ta'e maaliin beekna? Namaaf gaarii akka ta'e kan beeknu inni kan biraa maali? Waaqayyo dhala namaatiif gaa'ila dhaabe. Namni qobaa jiraachuun gaarii miti. Kan akka isaatii kan isa gargaartu maalan godhe? Maalan godhe? Nan tolchaaf nan uumaaf jedhe. Namni gaa'ilatti kan dhufuu danda'e gaarummaa Waaqayyoo irraa kan ka'e. Malee waan gaa'ilaa fi mijatee uumame waan ta'eef miti. Waaqayyotu namaaf yaade. Waaqayyotu namaaf yaade. Egaa gaarii Waaqayyo namaaf qoode keessaa, gaarii Waaqayyo namaaf yaade jennu keessaa gaa'ila erga ta'e. Gaa'ila erga ta'e. Gaa'ila erga ta'e waan Waaqayyo namaaf yaade godhe keessaa waa'ee gaa'ilaati amma kan ilaalu. Waa'ee gaa'ilaati. Waa'ee gaa'ilaati amma kan ilaalu. Okay. Gaa'illi maali? Maali gaa'illi? Akkamitti hiiktu gaa'ila? Gaa'ila akkamitti hiiktu? Maal jettu waa'ee gaa'ila amma hiikii dubbadhu yoo jedhan maal jettu? Isa dubbanne la. Gaa'illi maali? Gaa'illi irri tokkoof alaan tokko. Gaa'illi irri tokkoof alaan tokko jireenyaan yaadaan irri tokkoof alaan tokko jireenyaan yaadaan karooraan walii galanii yeroo wal fuudhan yookiis walitti heeruman gaa'ila jedhama. Yeroo wal fuudhan yookiis walitti heeruman gaa'ila jedhama. Gaa'ila jedhama. Gaa'ila jedhama. Gaa'ila jedhama. Gaa'illi tokkummaa Waaqayyo eebbiseedha. Gaa'illi maali? Tokkummaa Waaqayyo eebbiseedha. Gaa'illi tokkummaa Waaqayyo eebbiseedha. Gaa'illi tokkummaa Waaqayyo eebbiseedha. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18. Lakkoofsa 18. Lakkoofsa 21 hanga 25. Hanga 25. Hanga 25. Hanga 25. Keessumatti immoo boqonnaa 1 lakkoofsa 28. Maal jedha achirraa? Waaqayyo isaan eebbise. Tokkummaa Waaqayyo eebbiseedha. Tokkummaa Waaqayyo eebbiseedha. Gaa'ila kan jennu
tokkummaa waaqayyo eebbisee maayida sagalee waaqayyo isaan lama miti meeqa mal tokko mal gaa'illi maali gaa'illi horuuf baay'achuun kan keessatti raawwatudha gaa'illi horuuf baay'achuun kan keessatti raawwatudha maal jechuudha ala godhachuun eessa keessatti ayyamamaadha gaa'ila keessatti ayyamamaadha gaa'ila ala godhanne yoo ta'e agartanii horuuf baay'achuu isaa waaqayyo eebbise utuu hin ta'in namni fedhii quunnamtii isaa gaa'ila isaatii ala practice waan godheefi ala godhate malee iddootti horuuf baay'achuu waaqayyo eebbise maal keessaa gaa'ila keessatti gaa'illi maal gaa'illi fakkeenya cidha oolichaa isa dhumaati fakkeenya cidha oolichaa isa dhumaati deebi'ee lammaffaa dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ittiin ibsamuudha gaa'illi cidhi gaa'ilaa jechuudha gaa'illi maali gaa'illi dhaabbata waaqayyo hundeessedha gaa'ila gaafa kaafnu gaa'illi dhaabbata waaqayyo hundeessedha Adam ofii barbaade kan dhaabbate utuu hin ta'in ofii isaatii kan godhate utuu hin ta'in waaqayyotu namichi kun qophaa jiraachuun isaa gaarii miti kan akka isaatii kan isa fakkaattu nan tolchaaf jedheeti cinaacha Adam keessaa lafee fuudhee haadha manaa tolchee laateef kanaaf gaa'ila gaafa dubbannu waa'ee dhaabbata waaqayyoo ta'uu isaatu nutti dhaga'ama waan nuyi ofii barbaannee dhaabbanne utuu hin ta'in waaqayyoo ofii isaatii yaadee kan hundeessee jechuudha seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 21 hanga 25 hanga 25 maaltu ayyama kennisiisaa isa fidaa ulaagaa kaayoo dhaabbata sanaati gochi eesh tokko argatanii dhibba keessa dhibba argate itti dabalaa jedheeras dhaabbata tokko dhaabbata kan jechisiisu hoogganaa qabaachuu fidaatti dabaati hoogganaa qabaachuu xinnootu dhidhiibde saddeettamarra jirta ishee jiddamaa sana laaxinnoo akkasutu goote hoogganaa qabaachuu nan sirreessaaf isa itti waamama ownership jechuudha dhaabbati sun eenyutti waamama abbaa dhaabbata sanaa jechuudha leeshi tokkotti baddu baasa durfittan gaariidha garuu attamitti qulqullina qabaata sana fidaan dafaaka dargamu isa kaayyoo isaa inni irra horreedi maal jette gochi dhibba keessa dhibba argatte maalidhaa qajeelfama isaati dhaabbata tokko dhaabbata kan jechisiisu abbaa dhaabbataati maqaa dhaabbanni sun itti waamamu ownership isaati dhaabbata tokko dhaabbata kan jechisiisu qajeelfama dhaabbati sun ittiin biyya kana keessatti hojjetu hojjetoota isaa hoogganu disipiliinii dhaabbata sanaati dhaabbata tokko dhaabbata kan jechisiisu kaayyoo dhaabbati sun dhaabbateef kun sadan hin jiru taanaan mootummaan ayyama laatu bakka kana dhiyeeffatteetti kan itti ayyama gaafattu jechuudha haa ta'u amma gaa'illi dhaabbata waaqayyoo ta'uusaa kan ibsu kana sadantu jirala amma ilaa ijoollee sirriitti na dhagaa jira gaa'illi dhaabbata waaqayyoo ta'uusaa kana sadantu jira waaqayyoo gaa'ila gaafa buureessee dubbii salphaa tokko godhee yaanne waaqayyo dubbii salphaa tokko godhee yaanne maaliif gaa'illi baay'ee barbaachisaa murteessaa ta'uusaa beeka waaqayyo kanaaf gaa'ila keessatti waa sadiitu jira itti waamamni gaa'ilaa eenyuudhaan jedhe sila
Nadukaan jirtan eenyuudhaan jedhu Waaqayyo. Waa'een gaa'ilaa gaafa qabu yeroo hundumaa eenyutu yaadatama. Eenyutu yaadatama. Abbaa gaa'ilaa sanatu yaadatama. Abbaa manaa fi haadha manaa yaadannuu gaafa mee waa'ee gaa'ilaa haasofnaa gaafa jennu kan nutti mul'atu yoo dubartiidhaa fi dhiiraan nutti mul'ata. Eessa yeroo jarree moo'inaa. Garuu waa'een gaa'ilaa gaafa qabu yeroo hundumaa ownership isa ta'e Waaqayyootu nutti dhaga'ama jechuudha. Kan keenya utuu hin ta'in kan Waaqayyooti gaa'illi. Gaa'illi dhaabbata Waaqayyoo ta'uusaa maaliin beeknaa? Gaa'ilatti Waaqayyoo qajeelfama godhe. Ofuma isaatii qajeelfamatti godhe. Addaam kanatti dhibanne Waaqayyootti. Dubbiin kun takka turee nu rakkisa. Maaloo mee waama tokkotti nuun hojjettu hin jedhu. Waaqayyootu ofii isaatii gaa'ilatti maal godhee qajeelfama godhe. Namni akka barbaade akka hin goone. Gaafa barbaade fuudhee gaafa barbaade baasee akka barbaade akka hin gooneef qajeelfamatti godhe. Qajeelfamni gaa'ilaa maali? Qajeelfamni gaa'ilaa maali? Kana burii warra keessanii nan barsiisa ishee. Waa'ee qajeelfama kana. Namni gaa'ila kana firii saayizii gochuu barbaada. Gara barbaadetti kolloo barbaada. Hin jiru asana akkasii haa ta'u. Qajeelfamni gaa'ilaa maali? Qajeelfamni gaa'ilaa cirachii godhaatii dhiira tokkoof dhalaa tokko gidduu. Qajeelfamni gaa'ilaa dhiira tokkoof dhalaa tokko gidduu. Dhiira tokkoof dhalaa lama miti, dhalaa lamaaf dhiira 5 miti bakka. Waaqayyoo dhiira tokkoof dhalaa tokko gidduutti gaa'ila dhaabe. Qajeelfama gaa'ilaa tokko. Meeshaa dhaggeeffadha. Har'a namni utuu isaa mijatee dubartii 5 barbaada. Tokkoyyuu cimee haa dhahu. Dubartii 5 barbaada. Dubartoonni si dhimatan malee dhiira 5 kan barbaadan jiru. Kun na dabbareedhanii kan gaggeeddaru barbaadan. Amma maal jedhaa irra nu waa'ee Waaqayyoo fi waa'ee dhaabbata Waaqayyoo dubbachaa. Dubartii 5tu barbaachisa utuu ta'e cinaacha Addaam keessaa lafee meeqa fuudhe? 5 fuudha ture laa. Gaafa inni tokko fuudhee Addaam ka'ee na dhukkubee deera? Inni waa'ee addana bona dhukkubuu maaltu addana maaloo dhocchisuu hin danda'u jenne. Gaafa Waaqayyoo lafee cinaacha isaatii keessaa fuudhee haadha manaa hojjetee fi iddoon lafee sanaa Addaamiin isin dhukkubne bakka. Erga inni dhukkubu ta'e maaliif lafee 22 qabna gara narra 11 gara narra 11 waan akkasii ta'e ogeessi fayyaa kan natti himan. Agartanii erga hin barbaachifte 20 ishee barbaachisa utuu ta'e asuma keessaa 20 funaanee maal gochuudha hojjechuutu irra ture. Cinaacha malee immoo hin taa'uu hin danda'u yoo jedhe immoo gamanaa 2 fuudhee asii 2 fuudhee meeqa kennuufiitu ture? 4 kennuufiitu ture. Waaqayyoo garuu dhala namaatiif gaa'ila keessatti dhiira tokkoo fi dhalaa tokko barbaachisa. Dhalaa tokkoo fi dhiiruma tokko barbaachisa. Mana dhaggeeffadhaa ishee achumaan utuu deemnuun immoo waa isinitti hima. Jireenya namaatiif Waaqayyoo baay'ee barbaachisaadha waan jedhee tokko malee ilaalle ishee. Baay'ee barbaachisa. Bataam asfallaagise. Bataam asfallaagi. Amaariyaa saalaatti deddabalee. Waan yoo shanjaa ta'e immoo noormaalii ta'e immoo shanjaa namaa godhe. Waan baay'ee murteessaa barbaachisaa jedhame tokko godhe. Gaa'ila meeqa nama laate tokkuma laate. Haadha manaa tokko laate abbaa manaa tokko laate. Kanuma siif eebbisu Waaqayyo. Ameen. Kam jechuun barbaachisu. Kam jechuun barbaachisu. Agartanii tokko fuudhees tasgabbiin qabu. Utuu 5 fuudhuun hin ayyamama ta'es tasgabbiin qabu. Amma dhibbaatti numa deeman. Garuu jireenyaaf baay'ee murteessaa barbaachisaa kan ta'e tokkuma laate. Haati manaa tokkuma, abbaan manaa tokkuma. Jireenyaaf baay'ee barbaachisaa kan ta'e Yesuus Kiristoosiin meeqa nuu laate Waaqayyo? Meeqa laate? Tokkuma kenna. Yesuus 5 hin jiru, Yesuus 2 hin jiru, Yesuus tokkumatu jira. Kanaaf tokkuma isaatti amantaa isumaan jireenya bara bara argatta. Tokkuma isaatti amanuu yoo didde immoo isumaan sitti faradama. Kanaaf mee isa አንደኛ yoo didellee isa ሁለተኛ Yesuusitti namanaani hin jiru bakka. Barbaanaa tokko dhageessanii xomma miidiyaa irra hin jiru tarii namni numa jibbee achi butee hin beeku. Yesuus አንደኛ da gurbaan tokko maqaa gurbichaa illee beekaa maariifaan faarfata. Ani dhaggeeffadheeni Yesuus አንደኛ ሁለተኛ qabu shi.
ኢየሱስ ከአንደኛ በላይ ነው ኢየሱስኒ ዋቀዮ ዶርጎምቤቲ ነው ዲኤስ ምትላ ኢየሱስ ሸንቱ ጅራ ከሳ ፍለዳቲ እነዚህ ፍለተን ተቋታው እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ዶርጎሜ ሁንዱማ ኦሊ ዳላ አሜን ከናፍ ቶኪቹ ወሳቱ ከነ ጅሬኝ በረበራው ሜክ ጅሬኝ በረበራው ሜክ ቶኩማ ዮርገቴ ሱማ አርገታ ዮደብዴ ሱማ ደብዴ በቃ ዋቀዮ ዮሳ አንደኛና ከኑ ባተለ ሁለተኛና እንደወቱን እንጅሮ አደው ስላውን ጀጀባነ ነው አመቱ ጅሬኝ በረበራ ሸንታዬ ተቆፋ ዋና ተውፈካቱ ዱጋ ዋቀዮ ዘሸነፋ ሙነ ነው ታሪ ዋቀዮና ቶኩማ ጅሬኝ በረበራ ድንስ ከራ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱዋል አሜን ዋቀዮ ገለነቱ አሜን ከናም ቀጀልፈምኒ ጋር ለማልጀን ኢረቶ ኮፊ እንጀባተን ይዝኒ አይነ ከምራያ ዳርቱ ይዝኒ ኢረቶ ኮፊ አላቶ ኮደለ ኢረቶ ኮስሚቲ አላቶ ኮስሚቲ አማ ስለ ሚዲያ ከነውቶና ጣው ማለት ነርገ ጉርባ መተኮት ቀለበቲ ካድል በንፈቴ ጅልበንፈቴቲ ጉርባ መተኮት ቀለበቲ ጋር ማጆ ለኩም በየን ጅሩ በዳ ነምኒ ማከና ስራካ እንጀሪ አገርተኒ በሪን ወመ ከሰ ጅሩ በረሐማ ገሮት ነምኒ ኡመማ ዋቀዮ ቶረንቲ ጋይላሳ ሁንዴሰ ኢሴ ኦፊሳቲ ረክነት ገለ ኢሳኒሞ ሶዳ ዋቀዮ ዋንን ቀምኔፍ ዋቀዮ ሰቁልቁሉ ዋን ጡሬሰኒፍ ዋቀዮ ሰሙን በርባችነት ደበርሰ ይሳላቴ ኑአኦልቹ ዋቀሽ ሰሙን ከኛ ሰልብነቲ ዮከነመ ዋን ዋቀዮ ኑ ነየምኒ በርባነን ከናፍ ጋኢሊ ቀጀልፈምኒሳ ኢረቶኮፍ አላቶኮ ግዱ እሺ ቀጀልፈምኒ ጋኢላ ማል እንከብራ አባ ፋዶ ፊዲሰኒ ሃዳ መናው ፍትመጠኑ አባ ፋዶ ፊዲሰኒ አባ መናው ፍትመጠኑ ኡንፈላን ገዋለው ከነ ወረ ቦሪተኒ ማሺ ሲነማፍ ነጋ ቀጀልፈምኒ ሰማሊ አባ ፋዶ ዲሰኒ ሃዳ መናት መጠኑ አባ ፋዶ ዲሰኒ አባ መናው ፍትመጠኑ ተቆታው ደቹ ተቆታው አባ መናኬት መጠኑ እንደንደሱ ዮታይ አለመናኬት መጠኑ እንደንደሱ ዮታይ ጋይሉ መናበትን በቃ ተቆታው እንደንደሱ አባ መናኬ ወጂ አማ ይወሩም ተአደገቱ ጋራንኬ ሃዱማ ከብረጅራታና አባ ማከብረጅራታና አቲ አለመናታው እንደንደሱ ኢናተኒ ከነውታተኒ ቦሪናኒ መወረቀ ይዘሪትሽ ይዝኒዛ garanke abba fala ke disu dide ada manake tematan utana amu madisi maka waru make wajingira atun ni to no wari wana jawa fude maki dude to wali lawan wala gitu mandi tu timbaga kajel bang digaila amma duati walinjraju amma duati walinjraju jegana te kodu badedermu amma duati amma nui malif koppe gaila dura isiniblan maliblan nu betu maliblan ni guddani gailatu amma duati walinjraju wagga furtama wagga soddoma wagga shantama yo waqa yo murike derese wagga shantamishan jatama yujraju dendes dafte yo fut garu sagale waqa yo qajil famni samal amma duati walinjraju yo beloftes yo nyates yo nyachu bates yo fates yo dartes yo sorontes wana tamadu atu walinjraju kan guyato komiti jechuna la gaila kanatu wanati walfute jeto gogidduti tilalanjira baka nadabbarti agaltu jettu mitla amma duati ayyamasat gurbato korgetani gaftok abbaza natti me infude gurban ko ide natti me gurbanaka wanjalanya way inna nargeni abbe bagawa ko sigargari abbanke infute nanjireni injere inna mal jere betu gurban Baba ni kosa boleh sakwe. Yo mampu deh. Ibu deh ubra kah ini lala, ini lala kira.
Infune tilala anjira bura kaayere. Kanabi yoo mijatte inteessi mijattu taanaan hin deemteere. Fuudha biraan keenya amma ilaalaa hin jire. Dhuguma isa biraan moo jirti? Warruma isaa biraatti hin talli. Kan hin naasa'u garuu san naasa'u dhagaa. Gurbaan tokko leenyaa wayi. Garuu ishee maa wajjin immoo jira. Bara namoota tajaajila iddoo tokko dhaqeen arge. Akkam ta'e naani hin raggaate bakka. Haadha manaatti raggaate bakka. Kanaaf maal barbaachisa? Amma du'aatti walii wajjin jiraatu waan ta'eef qophee barbaachisa. Itti yaaduu barbaachisa. Sirriitti itti yaaduu, sirriitti itti qophaa'uu barbaachisa. Waan arratti heerumtee borga nama galtu miti, waan arra fuutee borga nama dhiiftee deemtu miti bakka. Garagaa jirtu miti. Maaliif nuyi warra dubbii Waaqayyootti amanne. Namoonni tokko tokko namoota warra kan fakkeenya godhachuu barbaadu. Nuyi warra jireenya keenyaaf qajeelfama qabna. Qajeelfamni jireenya keenyaaf kenname maaliidha? Dubbii Waaqayyoo isa dhugaan. Nu Yesuus Kiristoositti amannaa dubbii Waaqayyoo isa dhugaan immoo hin geggeeffamne. Yesuusitti namanaa dubbii Waaqayyoon hin geggeeffamu yoo jette hin amanne Yesuusitti. Namni Yesuusitti amanee dubbii Waaqayyootiif jiraata. Yesuusitti amanuu jechuun hiikkaan isaa tokko isa kanaa. Barsiisatti barsiifteef hin jiraadha jechuudha Yesuusitti amanuu. Haa ta'u. Yeroo keessan ilaalaa hin jira. Qajeelfamni gaa'elaa nama hundumaa biratti ulfina qabeessa ta'udha. Nu birattis ollaa keenya birattis ulfina qabeessa ta'uu danda'u. Kun kutaan macaafa qulqulluu baay'eetu jira. Ibroota 13 lakkoofsa 4. Amma du'atti walii wajjin jiraachuun ni jedhu Maatewos 19 lakkoofsa 6. Maatewos 19 lakkoofsa 6. Milkiyaas 2 lakkoofsa 14. Qajeelfamni gaa'elaa inni kan biraa maal? Waaqayyootu dhuga baatudha. Gaa'ela gidduutti. Waaqayyootu dhuga baatudha. Waaqayyootu dhuga baatudha. Kana yeroo biraa ilaaluu dandeessu. Qajeelfamni gaa'elaa maaliidha? Qajeelfamni gaa'elaa ciisichi gaa'elaa qulqullinatti eegamu akka qabaatu. Ciisichi gaa'elaa qulqullinatti akka eegamu. Ciisichi gaa'elaa abbaan manaa haadha manaa isaatii ala, haati manaa abbaa manaa isheetii ala akka hin jiraanne sagalee Waaqayyoo kana cimsee dhowwa. Maal jenneerra amma dhaabbata ta'uusaa abbaa dhaabbataa qajeelfama kaayyoo dhaabbataa. Kaayyoon gaa'elaa maali? Kaayyoon dhaabbata kanaa maali? Waaqayyo maaliif gaa'ela laate? Kaayyoon isaa maali? Kaayyoon isaa maali? Maali kaayyoon isaa? Mee waa tokko akkasiin sirriitti hubattan nan barbaada. Waaqayyo nuni gaa'elaaf saganteessee nu uume miti uumame keenya. Uumame keenya kaayyo gaa'elaatiif saganteeffamee nu uumamu. Gaa'ela garuu maaliif nu laate Waaqayyo? Kaayyo nu uumamne sana ittiin akka fiixaan baafannuuf laate Waaqayyo. Amaarinyaan gosi ni galaamu. Uumame keenya gaafuma uumamne kaayyo gaa'elaatiif nu uumne Waaqayyo. Sagantaa nu uumeef qaba. Gaa'ela garuu maaliif nu laate? Gaa'ela keenyatti gargaaramne kaayyo isa Waaqayyo nu uume sana akka taanuuf laate Waaqayyo. Namoonni tokko tokko isa Waaqayyoottiin isaan uume gataniiti kaayyoon dhalachuu isaanii kan gaa'elaa godhu. Kun cimaadha garuu dhiisaatti hin qoraminaati. Hin booddee isinii agarsiisu Waaqayyo. Namuma gaa'elaaf uumametti yaadudha namoonni. Namuma haadha manaaf huccuuf uumame, namuma abbaa manaaf uumamtetti yaaddila. Dhugaa Waaqayyoo fuudhee ma jennaan dhimma qabaa'ee jedhadha. Namuma haadha manaatiif lafarratti Waaqayyo isa uumetti yaada. Ani waaqumtiin gargaaree ma gurbaa tokkotti hirweenaan dhugaa Waaqayyo bakka namni keessa jechuudha. Attamitti yaadu? Waanuma Waaqayyo haadha manaa gochuudhaaf taa'ee ishee uume fakkaata. Nuyi kanaan miti kan uumamu. Sagantaa guddaa qaba Waaqayyo nu wajjin.
قايل لقرو كنوف كنمي كايو نومي بسنا أكنو يتنفيت أنباف النوفي إغانو أغرغر يوسيني قالوا دي سي تنقر من عيش بوريسيني قالا دوكو الرون دسا وجو دكاوان قبدا كناف كايو قباجة كايو قايلا مال دكافي واسجي دوبا كايو قايلا مال كايو قايلا والغرغارو دافي والغرغارو دافي والغرغارو دافي سيرا وماما بقولنا لما لكم سبنا سديت إشين أبا منا كغرغار أبا منا إشيا كغرغار والغرغارو دافي جرينا والغرغارو دافي كن أتميتب سماي سيدرو سماتي قد تنيني سبارسيس والغرغارو دافي كان قايلين أبا تموت أبا منا هذا منا رتباتو آتي منا أبا منا رتباتو فتون تاين والغرغارني جرينيا ساني إسا واقعيوت إسان بربادي سنا فيتا كبافتني كايون غايلام إني كمبرا كايون غايلام إني كمبرا كان كيستي تقطعني جراتني أما لما يوتان يادان توكو أكيكان توكو ملتان توكو جرينيان توكو توجتو كان كيستي تقطعني جراتن كان كيستي تقطعني جراتن كايون غايلا مالي سنيو في ساتي نورا كافتشو داب غايلا نورا بواقع سنيو في ساتي هوريا كباين على كغودا نوف غايلا نورا بواقع سنيو في ساتي نورا كافتشو داب هرمرا سنيو كافتشو بربادو واقعيو ورا كان ساتي را سنيو كافتشو بربادو ملكياس بقنا لما لقوسا كدشان ملكياس بقنا لما لقوسا كدشان ملكياس بقنا لما لقوسا كدشان كايون غايلا مالي إني كمبرام اتنو بسوداف اتنو بسوداف ابتنو بسوداف ابتنو بسوداف غايلا نودا بواقع إبقايلا مال فاي إبقايلا كيسا جرو مال إتنو إبسو إروتو إبقايلا كيسا جرو مال إبقايلا كيسا جرو أفوراني سيكوتي غايلا سبب إني نود أبوف إتنو إبسو لمالي إتنو أبارو متي إبقايلا كينا كيسا جرو إني جال كمامال إبا أفورات نما كاليسا قباسا جلبين فتي كادا توتو أبوليتي إسا وجين جلبين فتي كادا تو أرغتي نما كاليسا قباسا كتابا مجابا كل كل دبي فتوتو نما وجين مجابا كل كل قراتو أرغتي نما كاليسا يوني دادبي نما أركسا قبول كاسو جريتو أما نما أركا قبول كاسو أرغتي إشينيس أكاسو ملا نما كاسي أرغتي جور غايل مالو دبلا إبا أفورا نو دبل إبا أفورا جباني كدچو جباني فولا واقعيو ددبو نو دبل نواني توكو توكو غايل دابتاني پاستا بلو كبويتا دورو تو انفوديني فارفانا انجي جباتا ساقاتا تين ددبيا أداري كانا انبولا أغرتاني سوماف ساقاتا ددبيا غاقو ما أدامان أفودا جدو لما خلالنا تيمبا دباكا अगरते हकुमा हम तो तब वो रिकेन्या है वही तब बहुत ही गावा अगरते तो को उतुले रूमे निंजा जवाती अगरते नहीं चिमटूड़ा रूमते नु माल कैसे न बमना वचन बोलते हैं ना दुर्वाले करता है इंगिल में वाला काटे दे अगरते Sireli tena dende sekade ingilwe maduga. Fujani geze riwayera tikare wa amagala. Lagate. Malif kenne waqayo eba avura akka dabalanuf. Walin kadachudan, walin dubbi waqayo dubbisudan, walin somudan eba avura akka dabalanu male ebi avura akka nutirratumiti. Ani galuba waldati amantota baay'ee beeka
ijoollee wal fuudhan baay'ees beekan. Warri kaan hin jabaatu, warri kaan immoo hin dadhabu. Warri kaan immoo maal ta'u? Utuu gaa'elaan dhaabbatee warra tajaajilanidha, gaa'ela dhaabbatanii tajaajila keessaa. Hammuma gaafa gaa'ela dhaabbatanitti eebba tajaajila keessa argamu sana dhiisanii kan biraatti deemu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ilaa. Gaa'ilumti ofii isaatii maal beektu ergama qaban. Agartee miishinii ofii isaatii qaba. Miishiniin gaa'ela keessa jiru maal? Ergamni gaa'ela keessa jiru. Kiristoos Yesuusin tajaajilu. Warri kaan wal tajaajilumatti deemu achii biddeetu shanii wal guddu. Agartanii imma walii isaanitti deemu. Isa abbaa gaa'ilaa ta'e garuu tajaajiluu irra adda ba'u. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanan godhinaa laa ijoollee ishii. Ilaa gaafa gaa'illi maaliif nuu kennama? Eebbaaf. Eebba maali? Eebba hafuura. Eebba maali? Eebba tajaajila keessaa nuu kennamu argachuu. Eebba maali argannaa? Gaa'ila keenyaani eebba diinagdeeti. Gaafa gaa'ila dhaabbannu Waaqayyo diinagdeedhaan nu eebbisu. Haala manaa gaafa argannu Waaqayyo diinagdeedhaan nu eebbisu. Gaafuma gaa'ila keenya dhaabban eebba diinagdee fida Waaqayyo. Sammuu hojjetu, jireenya dammaqee hojjetu, hojii harka keetii eebbisa Waaqayyo. Gaa'ila dhaabbanne yoo ta'e garuu 50 argatte yeroo ta'e 50 see maal gootu? Argoo 50 see. Akaawuu deeman gaa'ila buutee Waaqayyo kan borii qabaa jettaan bakka. Kan borii qabaa jettaan. Hin keessa. Anutuun gaa'ila dhaabbatanii mindaa nyaadhaa garuu hiriyooti koommoo baay'eedha. Namni wajjin jireenya jiraannu already shaayii dhunnu buna dhunnu ana duwwaatu mindaa nyaataa ijoolleen wajjin kadhannu ijoollee baay'eedha. Mana misooliin ijaaru keessa jiraadhaani kutaa baay'ee qaba bakka. Kutaa baay'ee qaba ijoolleen galgala dhufanii mana bira bulu kadhataa bullaa ganama achi kaanee kadhannaa matti fufnaa namni badaa waa'ee hojii yaadaan qabu daabboo ishee jennu kan yeroo sana furnoo jedhu saantima 5 bitatu bakka. Ijoolleen ganama ta'anii waja keessan ilaalu anatu mindaa nyaata waan ta'eef kottaa inni fursii yaada jedha nyaatanii dhufanii bira taa'u misaaqaa kottaa yeroo Jaakeettiin geeddaradhu, surreen geeddaradhu, footoo koo yeroo sana utuu ilaaltanii mana hidhaatti bahee jettu bakka. Abduman kaawwati boolla ta'e lafuma isa waliin irra jettee wakkaayata. Bara sana wariini warra talaattitti xalaa geessani xindoodha birrii 150 geessu. Hangaafani waraqata naa geessaa jedhe naagamee marakkadheenii naa geessaa jedhe laa. Birrii 150 poostaa keessa kaayee naa geessaa jedhe. Maaltu ta'e beektu nan fuudhee gaafa fuudheenu sanbata guddaan fuudheeni sanbata guddaa galgala hamminatti dacha'anii akka daana hoona nyaatan suni hin bittimmaan bakka. Yenna mucaa tokko ganama dhufe bakka. Ganama dhufe maal mannaatiin duune jedhee magaalaa lama daakootti dinqeedha. Dinqeedha dhuma dhufte haadha ishee nu battantee kanaan nu dhiittee haadha ishee nu battantee ofii isheetti si bira bulte ishee jedhe. Waaqayyoon na fureen jedhe gara. Baay'ee kan isin bu'an ergasii birriin namne agartanii mindaan koo isin dabalamee barumsa itti fufeen baradhee mana nan ijaarradhee agartanii eebba fiddee dhuftela. Gaafa gaa'ila dhaabbattu eebba diinagdee dhufan. Birrii keessa amma abbaa argaman kaa'aatti tuqaaltu boorsaa keessa bakka. Agartee boorsaa keessa. Shaayii dhuguu barbaadee dhattee bitattee kana nuu danfisee tan bakka. Foon nyaachuu barbaaddootee gimaash kiiloo bitattee meeshee kana laa. Amma ishee bareechee warra si nyaatan kana sirraa kaasu daana'uu si nyaatan si biratti dabalate ati fayyaa takka afaan jetti bittaa takka maaloo jettaa isi biratti dabalina
Gajjabaat dhufuun ilaa ishee si birattamaa. Wayii barsiiyye. Namoonni walaa saattu anuu beekaa ishee. Waldaa caffee buraayyuu al tokko akkas saatii booddee barsiisee fixuu dadhabeetanii deebanii na waaman. Torban irraa achiin ture torba isa achaanus barsiiseeni mee jijjiirama torban tokko gidduutti ta'ee natti maal jedhee hafuurri kun isin keessatti hojjetaa waan torban tokko gidduutti ta'ee natti maal jedhee torban borii gaafa saatii booddee dhageeru hin kokkolfu ijoollee hin kokkolfu innaa maaltu ta'e amma jedhee dhugaa gooftaa Yesuus qeesi hafuurri sun nutti galee dhagee. Haasofneerra jedhan ergasuma walitti haasa'utti kaa'anii jedhan gurbaan tokko immoo hin qoosa fakkaatanii ani ammunaa kadhadhaa maal jennaan ani erga waldaa kana keessa tajaajilutti ka'e waggaa baay'eedha dhaqilaallaan ishee obboleettii manatti fakkaatti hafuura obboleettii kana narraa dha'a. Obboleettii Tagilaan lama yeto obboleettii natti bakka hafuura obboleettii narraa lolaa maal isin fayyadu warri hundinuu obboleettii isinitti bakka wajaa obboleettiidha dhoo adeenyuun fuudhaa isheen immoo eenyutti heerumtu maal obboleettii taate ana manaa taatu maa eenyu balaa maali biyyoo nagaadha. Araan tuni duraanii ati mana afa goon jirtu ciraachuma kee jala irti si gowwaadha malee. Haa ta'u jettee deebiinuu dubbii kanatti. Eebbaaf hin jedhe miti eebba hafuuraa eebba diinagdee eebba namaati. Ijoolleedhaan nu eebbisa moo Waaqayyo? Ijoolleedhaan nu eebbisa. Kaayyoon gaa'ilaa inni kan biraa maali? Jaalala Kiristoosii fi waldaa kiristaanaa akka ittiin barruuf. Jaalala Kiristoosiif jaalala waldaa akka ittiin barruuf. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 25 kaastanii argachuu dandeessu. Yesuus Kiristoos waldaa isaa akkuma jaallate abbaan manaa haadha manaa isaa maal ta'e haa jaallatu. Ergasiititti fufee dudubbatan jedhee maal jedha dubbiin kun dhoksaa gadi fagoollee qaba. Dhoksaa gadi fagoo qabaa jedha. Haa ta'u amma maal jedhaa jirraa gaa'illi maali jennee gaa'illi dhiira tokkoof dhalaa tokko gidduutti kan ta'u tokkummaanii kan keessatti argamu horanii baay'achuun kan keessatti ta'u jennee gaa'illi dhaabbata waaqayyooti jennee dhaabbata waaqayyoo ta'uusaa immoo abbummaa qabaa qajeelfama qabaa kaayyoo qabaa. Erga amma kana gaa'illi kun waaqayyoo biratti ulfina qabeessa ta'e iddoo guddaa qaba ta'e gaa'illi maal barbaada jechuudha qophee barbaada jechuudha. Waanuma namni ribaa ka'ee fuudhu tun ta'e waanuma namni ribaa ka'ee itti heerumu tun ta'e maal barbaada qophee barbaada. Qophee barbaada. Waaqayyo amma kana kabajatti laata. Waaqayyo amma kana iddootti laata waan ta'e qophee barbaada jechuudha. Dargaggeessi tokko dargaggeettiin tokko qophee gaa'ilaa keessatti maal raawwachuu qabdi? Qophee gaa'ilaa keessatti maal gochuu qabdi? Maal gochuu qabdi? Qophee nuyi gaa'ila keenyaaf goonu maal? Qopheen gaa'ila keessatti goonu maal ta'uu qaba? Qopheen gaa'ila keenya keessatti goonu maal ta'utu irra jiraata? Tokko qopheen gaa'ila keenya keessatti goonu raawwannu
maal tokko hariiroo waaqayyo wajjin qabnu cimsuudha. Tokkummaa waaqayyo wajjin qabnu jabeessuudha. Qophee gaa'elaa kan nu ittiin goonu inni jalqabaa waaqayyo wajjin tokkummaa qabnu. Waaqayyo Addaamiin hin haasofsiisa ture jedhan. Walitti dhufeenya Addaamiif waaqayyoon gidduu jirutu dhimmi Addaam akkatti yaadamu waaqayyoon taasise. Waan walitti dhufeenyi sun jiruuf maal jedhe waaqayyo? Deddeebii isaa wajjin qaburraati namni qobaa jiraachuun gaarii miti. Namni kun qobaa jiraachuun isaa gaarii miti jedhe. Walitti dhufeenya cimaa, hariiroo cimaa, tokkummaa cimaa waaqayyo wajjin qaba. Tokkummaa cimaa inni waaqayyo wajjin qaburraa kan ka'e waaqayyo Addaamii fi haadha manaa tolchee kennuutti gammade waaqayyo. Namoonni gaa'ila barbaadu malee abbaa gaa'ilaa isa ta'e wajjin tokkummaa jabeessuu danda'u. Namoonni tajaajila barbaadu malee tokkummaa waaqayyo wajjin jabeessuu danda'u. Namoonni badhaadhummaa barbaadu malee tokkummaa waaqayyo wajjin jabeessuu barbaadu. Amma ijoollee keenya na dhagaa. Hojii Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana irratti hojjechuudhaaf dhufe inni guddaan dhimma hariiroo nuuf waaqayyoon gidduu jiruuti. Na dhagaa jirtu bini? Wanti Yesuus Kiristoos hojjechuu dhufe kana miidiyaarraa barsiisu yeroo baay'een dhageessu. Kana baay'een dubbatan. Yesuus Kiristoos nama ta'uun kan isa dirqisiise. Yesuus Kiristoos reebamuun, du'uun, du'aa ka'uun kan isa dirqisiise dhimma hariiroo namaaf waaqayyo gidduudhaa diigame sanaa iddootti deebisu. Fannoorra utuu jiru maal jedhe gooftaa Yesuus? Amma raawwatameera jedhe. Golgaan mana qulqullummaa suni iddoo meeqatti tarsa'e? Iddoo meeqatti tarsa'e? Iddoo lamatti. Namaaf waaqayyootu maal ta'e jechuudha? Wal arge. Ilaa hojiin hafuura qulqulluu inni guddaallee faarfataa si gochuu, lallabaa si gochuu, jaarsa waldaa si gochuu, raajii si dubbachiisuu, mul'ata sitti agarsiisuutu hin ta'in hojiin hafuurri qulqulluu si keessatti hojjetu inni guddaan siif waaqayyoon gidduutti hariiroo sana irratti hojjeta. Garuu rakkoo nuyi qabnu maali walumaa galatti? Namoonni hariiroo waaqayyo wajjin qaban, intimeesii waaqayyo wajjin qabaachuu qaban sana cimsuurra sababii kan biraa cimsuu jaallatu. Ani qeesiidha, nan lallabaa, nan barsiisaa. Waaqayyo wajjin hariiroo koo cimsuurra wanti cimsachuu barbaadu maal? Wanti cimsachuu barbaadu lallaba koo. Wanti cimsachuu barbaadu maal? Barsiisa koo. Wanti cimsachuu barbaadu maal? Qeesummaa. Amma waaqayyo wajjin hariiroon jabaa miti yoo ta'e qeesummaan fayyaa ta'a jettanii yaaddu. Hariiroon fayyaa miti yoo ta'e lallabi koo fayyaa ta'a jettanii yaaddu. Hariiroon koo fayyaa miti yoo ta'e barsiisa isa waaqayyo barsiisuu barbaadu barsiisuu hin danda'u. Garuu maal barbaachisa malee? Dhagaa jirtu maal barbaachisa malee? Lafa kubbaa kana irra yaadee geessi. Kubbaadhaan isaanii garaamu. Nuni ilaallatu inni ishii nama isin hin beekneef achi teessanii dhiigina. Agartanii? Jalqa uumamneef irraa olee uumamnee keenya hin beekan. Nummoo isaanii iyyaa ol lama. Hin godhinaas kana lafa. Dhageessuu dargabu. Amma wallaansoo qabnee jireenya keenya jijjiiruu irratti hojjenna malee nama jireenya isaa jijjiirrachuudhaaf shammataan galagalee agartanii ji'a tokkotti doolaarii miliyoonii meeqa nyaatu anaafati ji'atti birrii 10,000 kan birrii Itoophiyaan arganne achi teenya harka maalii walitti rukuun naa dhaqo. Kanaaf bacuun barbaachisu achi. Egaa yoo namatti maree namni hundumaaf bu'a. Tokko tokko laa eessumas miti durbees miti nama mabboo argee maal godha. Amaluu sassee yoo daaboo soo sin jettan anuu nama mabboo argee bu'aadha. Akkam miti haa tokko jireenya akkam miti.
Kana masih lagi pada kan nanti bayar lagi. Iya ni. Gapai dah foto ko nama kita cunda dia ni tak cita iya. Harkan miti mila udah dia kau wali terus guna tak cita iya. Ada gaji mana? Gapai o fabaran. Kawan nu kubakan nila di waktu itu na jejere teran dah puno lagi terkali lagi. Ngorina sih, hero kisah ni tojit tak uji kisah. Nadagar tu ni, mahjid cajirlah. Waen wakayo wajin arirok abacu imma ada manarga cudu waktu tay imma jirenyat. Imma jirenyat immi wakayo wajin arirok abacu. Setan ni gaddisam arisan ni guddan imma nui lallabaa ta'u imma nui faarfataa ta'utuun ta'in imma ariiroonni diige sun deebee fayyaa ta'utu aarisaati. Agartanii kan inni irratti hojjetus nuuf waaqayyoon gargar dhiibuu irratti hojjeta malee waa biraa irratti hin hojjetu. Kanaaf dargaggeessi tokko dargaggeettiin tokko qophee gaa'ilaa keessatti inni jalqabaa ariiroo waaqayyoo wajjin qabuu cimsachuu danda'u. Kutaan ganama dubbachaa ture irraa agartanitti mitire Museen maal jedhe waaqayyoon gooftaa keessanitti maxxanaa inni jireenya keessa waan ta'eef jedhan jireenya keessa waan ta'eef waaqayyootti maxxanaa ilaa haadha manaa gaarii eenyutu nama laata beektu waaqayyootu laata abbaa manaa gaarii eenyutu laata waaqayyootu laata mana gaarii eenyutu nama ijaara waaqayyootu ijaara balbala gaarii eenyutu nama bana waaqayyootu nama bana maayidha sagalee waaqayyoo wanti gaariin hundinuu yoo biraa dhufan jabaatan yoo biraa dhufan waaqayyoo abbaa ifaa biraa dhufaa jedhan yeeudhaan waan gaarii kenna waaqayyoo warra satti maxxanan warra ariiroo qaban isaantu fudhata waaqayyoo harkaa ariiroon qabnu yoo ta'e waaqayyoo harkaa fudhachuurra kan biraa harkaa fudhachuutti adeemnaa jechuudha. Ariiroo keenya cimsuudha. Ariiroo keenya tokkummaa keenya walitti dhufeenya keenya. Agartanii yeroo sana maaltu mul'ata beektu abbummaa isaatu bee mirkanaala. Ati gaafa isaa wajjin tokkummaa kee jabeeffattu abbummaa waaqayyoo mirkaneessifati. Kan ijoollee qabaani ijoolleen koo anaa wajjin walitti dhufeenya cimaa qabu. Kanaafi al tokko anuma tofii kooti irratti ilaalee maali caammaan kee kun fokkiseeraan jedhan al tokko moomaay anaa wajjin walitti dhufeenya cimaa waan qabaniif maali dhimma isaanii natti himatu baabbalaa tokko ta'e gaariin ta'uu hin baay'u abbummaa mul'ifata waan ta'eef ani maalan godha har'a yoon isaan yaadan gochuu dadhabe borgaruu nan godhaaf isatti waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya cimaa qabaachuu intimasii cimaa qabaachuu rileeshinii irra kan darbee gargar ba'uu kan hin dandeenye sana qabaachuu gaafa isaa wajjin walitti dhufeenyi kee hariiroon kee jabaataa ta'u waaqayyoo harkaatii kennaa gaarii argatu. Namoonni bakkeema deemanii waaqayyoo wajjin hariiroon qabanii haadha manaa gaarii barbaadu. Abbaa manaa gaarii barbaadu. Yoon isin haasa'uu dandeessu. Maal warri namannayyuu qaboo jechuu dandeessu. Egaa ati bakkeetti agartee malee qe'ee isaanii immoo dhaqee ilaali yoo si hayyaman. Bultoo isaanii immoo dhaqee ilaali yoo si hayyaman. Yoo si hayyaman. Maal jechuudha? Waaqayyoo gaa'ila keetiif nama eebba sii ta'u sii fila waaqayyo. Ameen. Nama wajjinuma manatti galtee baatu tun ta'in gaa'ila keef mucaa durbaa mana keef eebba taatu. Abbaa manaa siif eebba ta'u sii fila waaqayyo. Namatti wajjin dabbaalli galtee baatu miti. Namoonni baay'een mana tokkotti galu malee dabbaalli fakkaata. Ilaaf ilaameen isaan gidduu kan hin jirre jireenyi eebba qabu kan hin jirre akkasi. Kanaaf waaqayyootti maxxanuu hariiroo waaqayyoo wajjin qabnu maal gochuudha cimsachuu danda'u. Ammayyuudha na dhagaartu mini kana cimsachuudha na waaqayyoo. Ani kana waa bal'aan dubbadha garuu amma hin dubbadhu. Kana cimsineetti yaadu. Ga'een waaqayyoo gaa'ila keessatti maali? Hariiroo cimsuu dandeenye erga hariiroo cimsanne ga'een waaqayyoo maali? Ga'een waaqayyoo hariiroo cimsachuu dandeenye
إرجع سواجين أريرو ولتنوفينيا تكما جبسينه جاين واقعيو جايلا كينغ كيست مالي جاين واقعيو شيكنا دوبتين مالي جاين واقعيو جايلا كينغ كيستي إني جالكابا واقعيو ني إيسا ني قبس سواجين ولتنوفينيا كي تما غافتو ada mana kopesa apa mana kopesa bak? Ugalai. Isano mu atoko wala katu de mai do jolle wangal tu mitera. Ngal tu shi. Sininga shani yero kesani fitu. Maljen ne gainu waqayo gaila kesatti mali ni esa yokis mo ni kopes. Mal kopes abba mana yokis ada mana kopes. Sera umama bukonna tokko lakkoofsa 29 hanga 30. Sera umama bukonna tokko lakkoofsa 29 hanga 30. Waaqayyotu agartani namnutu intolchamin dura gal'aana qopheesse aduu qopheesse biqilaa qopheesse bakka namni jiraatu qopheesse. Ga'een waaqayyoo maal jireenya namaatiif haala mijeessu qopheessu waan namni barbaadu. Kanaaf gaafa waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya keenya jabaataa ta'u haadha manaa eenyutu qopheessa waaqayyootu namaa qopheessa. Abbaa manaa eenyutu qopheessa waaqayyootu namaa qopheessa. Isa malee argachuun hin danda'amu abbaa manaa haadha manaa hojjettanii fuuchuun hin danda'ama garuu haadha manaa ishee waaqayyoo si barbaade ta'uu dhiisuu dandeessu. Abbaa manaa isa waaqayyoo si barbaade ta'uu dhiisuu danda'a. Dargaggeessaniitu isaanii si yaade ta'uu dhiisuu danda'a. Gaafa satti maxxantu garuu waaqayyootu nama yaade si laata. Nama yaade si qopheessa. Abrahaam maal jedhe waa'ee hoolaa sana? Maal jedhe Yisihaaqi? Waaqayyo maal godhe? Waaqayyo hin qopheessa. Hoolaa aarsaaf ta'u yoo qopheesse. Yoo qopheesse. Waaqayyo qopheessa. Maal beeka Abrahaam? Waaqayyo immi Abrahaam waaqayyoon akka ilaallatu Abrahaam beeka bakka. Kana raajii dhageessin jedhu mul'ata argeessin jedhu hoolaa waaqayyotu qopheessa kan na barbaachisu itti gaafatamaan eenyu jechuusan waaqayyo jechuusan waaqayyo qopheessa. Hin qopheessa waaqayyo haadha manaa abbaa manaa ati waaqayyootti maxxanii malee. Ga'een waaqayyoo gaa'ela keessatti maal? Qajeelfama kenna waaqayyo. Qajeelfama kenna. Qajeelfama kenna. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 16. 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 Faarfannaa 32 lakkoofsa 8. Laashee kana sirriitti na dhaga'ameera. Maal kenna waaqayyo gaa'ela keessatti ga'eensaa maal gochuu qaba waaqayyo ga'een waaqayyo maali? Qajeelfama kennan. Hin ta'a hin ta'u jedhee qajeelfama laala. Akka godhi akkas hin godhin jedhee qajeelfama laala. Amma kana cimsaa dhaga'a. Namoonni tokko maal jedhu waaqayyo gaa'ela keessatti hin dubbatu. Ni wal jaallachuudha malee maaltu dhibe waaqayyooni jaalala duwwaa barbaada. Hin dubbatu waaqayyo jedhu. Waaqayyo biyya tidhattee jiraatu dubbate hojii tidhattee hojjettu karaa sitti agarsiise waan ati waggaa 40 waggaa 30 jiraattuu fi dubbachuu dhiisa miti. Yoo ati waaqayyoon dhaga'uu barbaanne malee. Qajeelfama kenna. Faarfannaa 32 lakkoofsi 8 maal jedha? Kutaa ammaa marra isa marra maal jirra? Waaqayyo moo jedha ishee kana sirriitti na dhaga'an. Sunnatti tola. Waaqayyoon isitti nan kadhadha. Waaqayyo moo waan gochuun si ta'u si hubachiisa. Karaarra deemuun si ta'u sitti agarsiisa. Ija kootiin sin to'adha jedha. Kun dinqiidha mini maal waan ati gochuu qabdu maalan godha? Na dhugaan jirte hin galtanii maalan godha? Sin hubachiisa la waan ati gochuu qabdu.
hojii hojjechuu qabdu, haadha manaatti fuuchuu qabdu, abbaa manaatti heerumuu qabdu, biyyatti jiraachuu qabdu, si hubachiisaa jedhaan. Ilaa si hubachiisa. Ati garuu jedha miti reegasige. Ati garuu maalin ta'in? Maalin ta'in? Akka fardaaf gaangoo hin ta'inedha. Hin ta'in akka fardaaf gaangoo. Anatu waan ati gochuu qabdu sitti agarsiisa. Museen maaliif adeemsa isaatti milkaa'e? Museen maaliif milkaa'e? Agartanii? Agartanii hojii isaatti Museen nama milkaa'e keessa nama tokkodha macaafa qulqulluu keessa. Yoonas inni karaatti dubbattus. Maaliif milkaa'e beektu? Museenii qajeelfama Waaqayyoo sirriitti dhaggeeffatala. Gaafa Waaqayyoo bishaan dhiigan godhee sin dhagaye. Gaafa Waaqayyoo galaanan gargar kuta jedhee sin dhagaye. Gaafa Waaqayyoo asirran bahin asirra ba'aa jedhee sin dhagaye. Amma rakkoon keenya inni guddaan maal ijoollee? Waaqayyoo isa qajeelfama kennurraa nuyi qajeelfama fudhachuu hin barbaannu bakka. Gurbaa tokko jaallannee irra taanaan Waaqayyooni waa'ee gurbaan jaalladhe kanaa maalla gorsita hin jennu bakka. Videoota dhugaa Waaqayyoo jabaa qabachuun karaa sinaa Waaqayyooni. Intala tokko jaallannee irra taanaan Waaqayyooni mucaan jaalladhe kanaa qajeelfama maaliin alaattaan jennu hin jennu Waaqayyoo. Kana fuuchuu waan maqaa Yesuus maraachuu qotennan dhugaa Waaqayyoo nam maraadhenna. Waaqayyooni akkam keessaa yaada keetiin jennu. Egaa tokko nama sin jajattanii inni mootuffata mitiire. Nama sin jajattanii tuffata. Nama sin addunyaa baaftan macarrashaadha. Kanatti sin aansalaasin akkasi Waaqayyo. Isin quraxaa deemuu barbaaddu Waaqayyo karaa istireetii ta'e irra deemee quraxaa dhaabeedha. Isin borganama fuutanii galuu barbaaddu xiqqoo tureedha Waaqayyo. Ani suma turii kan hin dadhabeette mucaan tokko tokko. Turii ma Waaqayyo kan hin dadhabe dhugaa Waaqayyo. Maa inni turiin abbaa manaa kanaa jette. Afuura kutamini yaal tokko tokko. Inni laallameessa afuura kutusimmoo yeroo tun jiru malee. Kanaafi maallaan jettee ani dargaggootatti si kaan isin hin jedhe miti. Maallaan jettee ani mee geessette akka nama bishaan cillinfoolite jedhe keessatti lafa dhaayette karaa baasin haa baasu Waaqayyotti. Yoonni keessa lixeena tammaate akka Phexros harka koo na qabeen harka na qabi jedhee hiixate harka na qabu. Kaseetanitti gorsee gartanii ani maallaan jedhe Yesuus harka siin qabu jedhe. Maal Waaqayyo kan nagaa isin godhu haadha koo maal nagaa qabdanii dhugaa Waaqayyo jette. Maaliif akka jedhe beektu hamaan fakkaadhamini Phexrosiin eenyutu wayyameef yoo tayyameef gooftaa Yesuustu kottu achirraa kottu Yesuus tayyameef. Kanaafi waan kottutti hin jedheefi itti gaafatamummaa inni qaba waa'ee galaana sanaatiif. Yesuustu qaba bakka kanaafi tajaajilu Mariyaatee lixeennila. Kanaafi utuun Mariyaatee lixanii harka na qabiini hin danda'amu hin jedheen. Aduh, Waaqayyo si agargaara. Harkatti lafa dha'e maaliin kanattu Waaqayyo na sinu barsiisa waan ati gochuu qabduudha. Kanaaf nuyi akka nama golollisa barii wayi golollisa galgalaa deemu miti. Golollisa barii baatanii beektu agartanii lafti wal qixxeedha tamsi daamilti ke. Akkasii godha maaliif golollisa ifaa miti bakka. Waaqayyo maal jedha waan ati gochuu qabdu sinu barsiisaadha. Waaqayyo dhuguma dubbatala. Karaati irra deemuu qabdu sittan agarsiisa. Ani attamiin jedha beektu. Waaqayyoon dhaga'uun barbaadan taanaan waldaan dhufina bakka. Dunuunfadhaa wajjiraadhaa Waaqoo gara baay'eetti si haabasu. Kanni waldaa dhumnu maaliif Waaqayyootu dubbataa dhumnaan. Waaqayyoof galannata. Dhuguma la. Ani gaafa barsiisus gaafa hin barsiifnes maalan jedha Waaqayyoon. Ansi dhaga'uudhaaf an taa'e dura kee. Ana arranatti dubbadhu. Jireenya kootti dubbadhu. Mana kootti dubbadhu. Tajaajila kootti dubbadhu. Utuu natti hin dubbatin gannan baasin dubbachuu kee beekan jedha. Namoonni tokko ba'anii ma dhufu Waaqayyo maal sin jedhe waldaattonni ittanii beesa galgalaatti ni ilaala malee anoo maa hunda banne dhugaa Waaqo sagantaa isaa ati booddee keessatti sirreetti dhaggeeffadhaan. Waaqayyo moo waan ati gochuu qabdu si hubachiisa. Kanaaf gaa'ila keessatti qajeelfama hin kenna Waaqayyo. Agartee hin dubbata. Ani yerooni utuun hin fuudhin dura Waaqayyo akka dubbatu kana sirriitti waa baay'een isinitti hima garuu waa lama duwwaan isinitti hima akka Waaqoo dubbatu jabaattanii akkasii kadhatanii. Mucaan tokko utuma karaa deemu mana kootti koree yeroo sana gaafa koree jedhu qoyii nan deemaatii garuu Waaqayyoon galateeffannee baanaa naani bakka nu galateeffadhu jedhe.
Gaafa kadhannaa jalqabeenu mul'ata wayii argani. Mul'ata wayii argee maal jedhaa? Waaqayyoo biqilaa wayii tokko natti agarsiisaa as dhaggeeffachaa turi. Qeesiin akka jedhettanii huban guurinaa immoo bakkeedhaa ishee. Waaqayyoo si gargaaru waa tokko adda baafadha. Biqilaa wayii tokko argaa inni Waaqayyoo biqilaa kanaa ija keetu ilaalaa jira ija isaa nyaatta siin jedhaa jedhee. Ani moba ini muda doko dalgal alanjir ala. Agar tadi ya dan kami ini ila alanjir. Kan wadu badani ini muka balasan injen. Wai ada manas malu wai gai lasin dubat. Inde me kan wadu badai. Wako bikilasana ijazahnya atas injera aja masuk ambil kawan tebi. Amin Allah ya dia mencandung. Ture kala to basa di ture di bayi muruf bayi gama dufu bakke to la garno to bakke dem abe wai bikila sana kambo ti amati nanjere dogu manjira njere bikila suri ada manada nama lala joto kabda ede lala njere njere baka jawadu jena la mana to jeno to ado challu mere ishe ka denta ergasini ture ni ishe di yadan kabisana gafa de baka akam fudu barbadu yadi ko akka duukaa jiru dubbadheeni garuu maalan jedhe yoo yaada waaqayyoo miti ta'e amma yoo adda baafachuu qabna ani nan dhiisa waan ta'eef tamasgeeniin na gaafateera jettee nama tokkotti hin dubbatin anis ishee gaafadheera jedheen dubbadhu himnaan akkamatti himnaan jedhe maaliifan akka jedhamu namatti gaafattee dhiifte namni kan biraa abaluyyuu waa malee dhiifneedha mitire akkasitti rakkatu ijoolleen durbaa kanaaf ani siif eeggachuun barbaada dubbii kana waaqoo duwwaa beekaa gadi baaftee dubbatiniin jedhe akkas ta'eedha as deebi'aa meela guyyaa biraa immoo maaltu ta'e tajaajila iddoo biraa turreeti iddoo biraa turree dhumne mana goosan gaafa dhumne jennu shaantaa lafa kaa'annee obboleessa tokko wajjin isa karaadhaa deemanii dhufanii galateeffatan jira bitire akka jenne galateeffanne gurbaan inni na biraa suni mul'ata wayii argaan akka jedhee galateeffateeti maqaa Yesuus Kiristoosiin jedhe jedheeti ol jedhee taa'ee waan nama ifadhe beektaa jinaan jedhe maal inni jedhe maal hojjetti abbe dinqee mana kana keessaa deemte dinqee eenyuudha haadha manaa kooti ishee nama fuudhe kanaadha ishee to mana kana keessa deemaa isheen ifadheedhe maal si gashee maal inni bartaa Walu pende batadi, ada tu manuang kot. Akak cuma kayu nama ada bahasa kerja. Gurban sudah imbe kuan tu koyu. Kerja waktu mana kerja dia tu. Mana kerja nak log dia. Itu pun ada semua lu. Amara pungke jaman betu ni kajel faman dapat luar. Agar tadi nutti bare dia titana, tegas dia mau beresina. Anu dua fingkira, amuran aku. Tegas dia beresin. Isya ni semua jadi. Anu mau yuak kena ticim mau berbalik. Isa beresin. Maje dah wakai. Amuran aku tak kan. Maje dah wakai. Wahai nama dia agar tikana. Agar te, wahai gurbaya dike duka juru kana. Maje dah wakai Yosif. Masih tidubat. Masih tidubat. Masih tidubat. Kajian semua lah tahu wakai. Kajian semua. Wakai yo wana kata saat ini nama nubetu. Wakai yo program iran nujuracis. Karena lele lele hidupan dia. Program iran. Agar te sagen te se sigiracis wakai. Mana aku matasa? Erga kata saat ini wakai. Wal buda aja nabi tu wakai. Plan iran sagen te se nujuracis. Karena sochi kenya hunduma ke sati dubbachu barbat. Jireenya nu jiran hunduma keessatti dubbachuu barbaada. Barumsati barattu, nagadati nagaddu, qonnaati qottu. Inni dubbateeti itti dubbadhu. Erga kadhannaadhaa kaanee booddee maallaan jedhee ani torbee darbeen waraqata ergadhee iddoo akkasiitti naan jedhee. Naan egaa akkam yaadderee jedhee ani nan jaalladha waraqata ergeera waan an dhiisu immoo miti jedhee. Agartanii baay'ee waan an dhiisu immoo miti jedhee. Ani egaa waan waaqoo natti misitti meera. Akkati waraqata ergattee sin beeku waa'ee kana waaqayyoo matu natti meeyanii kana si dirqisiisuu hin danda'u garuu waaqayyoon nagaa hin jedhe. Asina nagaa jirtu nagaa jirtu isa booddee wal fuudhan. Unuma didee fuudhe gurra. Didee fuudhee ji'a lamaa utuun ga'iin
bakka balaan isaan gidduutti boba. Balaan guddaan isaan gidduutti boba'ee jireenyi mucaa gada deemee isheen gada deemtee baay'ee dhufe mana ko. Baay'ee dhufeeti tokko Waaqayyoon dhiifama naa gaafata. Lammaffaa siinis dhiifama si gaafachuun barbaada. Waaqayyoon anatti meera garuu gaa'ila dhaabbannee gaa'illi keenya balaa guddaa keessa jira. Balaa guddaa keessa jira. Filannoo qabu hin qaban amma jedhe. Ani maalan godhaan kophee sirraan qabuanii Waaqoo dubbannanii sitti mee itti fayyadamuun immoo hankee ture. Waaqayyoon immoo dhiifama gaafachuun kee dhuguma gaariidha. Jedheen jajjabeessanii bakka jabaadhu jedheen gala. Isin danda'amu itire jabaadhu bakka Waaqoo ishee gargaaru. Amma biyya sana deemutti namni kuni diinagdee qabutti illee kassaree nama naggaadee wayiidha. Kassaree balaa guddaan isaan qaqqabe bakka. Ijoollee Waaqayyoon alagaa. Waaqayyoo tamantu hin dubbata laata. Mul'ata fida, abjuu fida, sitti dubbata. Waa'ee kee Waaqayyoo maal barbaada? Waan miidhagaa barbaada Waaqayyo. Jireenya fuula isaatti tolee waan ati uffee jettee taara galfattu waan ati Waaqayyo gaarii naa godhe jettu barbaada. Gaa'ila kee keessatti hin qoramta yoo ta'e illee qorumsa gaa'ila kee keessatti nama si baattee dabartu nama si baattee darbu si fila Waaqayyo. Hin qoramtu miti, hin lolamtu miti. Garuu nama fannoo si gargaaru si barbaada. Sanyi namicha isaa Yesuusin fannoo gargaare sanaa miti kan Waaqayyo si barbaada. Namichi Yesuusin fannoo gargaare karaa deemaa dhani. Nama akka tasaa karaa deemu dubbistanii tuddosa. Inni dhimma isaa gabaabaa dhaqataa dhimma kan biraa utuu deemuuti jalatti bahe bakka. Utoo karaa deemuu gaafatti bahu warri loltoonni Roomaa maal barbaadu? Yesuusin dafanii fannisuu waan barbaadaniif qabiin fannoo kanaa dhani. Hin gaggaffaa. Maali yeroo maalan akkuma tasaana deemaa jira Waaqayyo maaliif na ajjeeftuu bakka dhiisa nan baadhaa deema baadha. Barbaadee miti namichi. Kan amma taa'u Yesuus namicha kanaan fayyaa ta'e isin jennee nagaadhaan galii isin jennee booddee wal agarra isin jenne Yesuus namicha kana. Maaliif utuu karaa deemuutti bahe? Haadha manaa utuu karaa deemtu ati itti baatu hin barbaadu Waaqayyo. Siin baattu fannoo. Namichi kun oluma baasee biraa deebi'e. Waaqayyo si gargaaru illee hin jenne Yesuusi. Yesuusis fayyaa ta'e abbeen jenne. Jarri kun waluun beekan baqa. Eewun barbaada haadha manaa tamisii barbaada. Haadha manaa yooti qorumsa qabaattee amma dhumaatti qorumsa kee dandeessu. Abbaa manaa tamii barbaada. Abbaa manaa si wajjin biddeen nyaatu duwwaa utuu hin ta'in si wajjin rakkina hirmaatu barbaada. Nama akkasii beenyuutu namaa fila. Waaqayyootu namaa fila. Haadha manaa akkasii Waaqayyoo fila. Abbaa manaa akkasii Waaqayyoo fila. Attamitti ta'a kun immoo yooti qajeelfama barbaade. Ani nan eegama na tokko amantuu tokkotti. Attamatti waan agartan ta'uu barbaaddu jedha. Agartan? Jaalladha amma bala. Waan argan ta'uu barbaaddu. Nu akkas ta'uu hin dandeenyu. Biyya jiraannu Waaqayyo irraa adda baafannaa. Mana dhaabbannu Waaqayyo irraa adda baafannaa. Inni ijaarranna yoo ta'e, mana ijaarranna yoo ta'e Waaqayyo irraa adda baafannaa. Agartee? Mucaayyuu sitti meesii laataa Waaqayyo. Waan wati quunnamtii sanaa geggeessite miti. Waaqayyo laphee keetti dubbatee afuura keetti dubbatee dhala sii kenna Waaqayyo. Namoonni kana practice godhanii Waaqayyo wajjin jireenya akkasii qaban baay'ee. Iddoo akkasii naquu barbaade garuu afuurri kun aan eeyyamne jedhanii nama deebi'e. Hin beekan namoota akkasii. Biyya akkasii naquu barbaada garuu keessi koo na dheekkame akkan hin goone bakka hin taa'u. Tokko immoo akkuma fardaaf gaangoo ta'a bakka. Fardaaf gaangoon luugametti jiru taanaan mana kana gidduu siin utaala gara siinis gad utaala dubarraa xiriirra utaala mangagaatti luugamee jiru taana. Akkasin ta'in jedhamu. Ati akkasin ta'in ani isin geggeessaa karaan sitti agarsiisa waan ati gochuu qabduuni si hubachiisaadha. Garagaartu ni ijoollee keenya. Ani kana Waaqayyoon hin giddisiisaarree. Waan ati gochuu qabdu si hubachiisetti waan ta'eef natti meena laafunu waan an gochuu qabu. Waan an gochuu qabu natti waldaan hojjetu keessatti tajaajila koo keessatti ijoollee kootiin maal gochuu akka qabu ani natti. Jaamaa uleen harkaa baddee akka taanu hin barbaadu Waaqayyo. Jaamaan ulee gatee attam ta'a. Hin deemamini sirriitti. Hin taammisa. Hin deemu otoo hin ta'in hin taammisa. Gahee Waaqayyoo maali gaa'ela keenya keessatti of eeggachiisa laata. Of eeggachiisa. Sanjima isaan gurbaa amma dubbadde.
rakkoo qaba yoo ta'e dubbiin kun hamaan agarriitti itti adeemaa jirtudha. Of eeggachiisa laata. Of eeggachiisa laata. Biteera ishee of eeggachiisa laata. Of eeggachiisa laata. Seera uumamaa boqonnaa 2:17 duka isa kanarraa nyaadhaa isa kanarraa garuu yoo nyaattanii maal taatu du'a duutu akeekkachiisa laate waaqayyo. Iteekarre. Ga'een waaqayyoo maali gaa'ela keessatti karoora namaaf baasa. Yoom akkati fuuchuu qabdu, yoom akkati jaarrachuu qabdu karoora baasa waaqayyo. Karoora baasa. Waaqayyo waaqa karooraati. Waaqayyo waaqa sagantaadhaan nama jiraachisu. Kana seera uumamaa boqonnaa tokkorraa kaastanii argachuu dandeessu. Waaqayyo guyyaa jalqabaa agartanii waaqaaf lafa uume jedheetti itti fufee jiraata. Jalqaba maal hojjetamuu qaba lammaffaa sadaffaa karoora baase waaqayyo. Akka tasaan nu jiraachisa utuu hin ta'in dhimma gaa'ila keenya hin karoorsa waaqayyo. Hin karoorsa kana iddoo biraatti dubbachuu dandeenya. Agartanii hin karoorsaan waa'ee kee sagantaa qaba. Karoora si baasa waaqayyo. Karoora si baasa. Karoora si baasa. Mucaan tokko gaaf tokko dhufee akkana naan jedhe. Waaqayyo barana akkam fuudhuu barbaada akkam barana fuudhuu qabu natti meeraa. Akkamiin jedhee bakka karoorri waaqayyo barana naa qabu mana dhaabbattanaan jedheera naa kadhadhu. Gurbaan kun kan isin dhibu dhuguma bara sana keessa fuudhe. Bara sana keessa fuudhe. Maal beeka mucaan kun agartanii nama ofiin jiraatu duwwaa utuu hin ta'in nama karoora waaqayyo isaa qabu adda baafatee waaqayyo waaqa karoora namaaf qabu akka ta'e sirriitti nama itti amane. Kanaaf waan akka tasaa godha miti waaqayyo karoorsee nu jiraachisa. Karoorsee nu jiraachisa. Qophee gaa'elaa keessatti inni lammaffaani tokkoffaa dubbateera inni lammaffaani egaa ijoolleen quqqamaa jiru keessa. Qara ilaalaa. Qophee gaa'elaa inni lammaffaani jaalala beekuudha. Jaalaluma jedhamu beekuudha qopheen gaa'elaa. Jaalalli kun jaarsa sirraafti, jaartii sirraafti, dargaggeessas dargaggeetti sirraafti miti re. Nuun akkuma nu bitiin tarsoo godha haadha manaa biratti. Agartanii? Jaalalli dhugaa maddi isaa waaqayyo irraati. Jaalalli dhugaan maaliin beekamaa kennuudhaan beekama. Sirraa fudhachuutu hin ta'in sii kennuudhaan beekama. Sii kennuudhaan. Sii kennuudhaan. Kana naa godhi akka naa godhi jedha utuu hin ta'in jaalalli dhugaa maal godha? Siin godhaa jedha. Siin godha. Waaqayyo waan nu jaallateef tokkicha ilma isaa laate. Tokkicha ilma isaa laate. Jaalalli dhugaa mallattoon isaa kan biraa maal godha jaalalli dhugaa of kenna ofii isaatii aarsaa sii ta'utti amana malee aarsaa si gochuutti namanu jaalalli dhugaa. Yoo du'u ta'e sii du'a gatii baasuu yoo ta'e gatii sii baasaa sii reebamuu yoo ta'e sii reebama. Jaalalli dhugaa siin aarsaa siin kaffalchiisu anatu aarsaa kaffala. Yesuus jaalala dhugaa nu jaallate ofii isaatii maal ta'e? Ofii isaatii maal ta'e? Ofii isaatii aarsaa nu ta'e. Kayyatti yoo isiniidhaa kottaa ofii keessanii du'aa reebamaa hin jenne. Aan hoolota kootiif fedha kootiinanii lubbuu koo hoolota kootiif kennaa jire. Jaalalli dhugaa aarsaa ta'utti amana. Aarsaa ta'utti amana. Aarsaa ta'utti amana. Jaalalli dhugaa maal? Abboomamaa. Abboomamaa. Maraataa miti. Of to'ata. Of qaba. Of qaba. Kayee waan bitiin tiru jaalalli dhugaa. Agartee of qabaa ofittis. Jaalalli dhugaa kan bara baraati. Waa bira ga'eetii feel godhameti kufa miti jaalalli dhugaa. Kan bara baraati. Kan bara baraati. Itti fufee jiraata jechuudha. Jaalalli dhugaa ni obsa. Obsa qabaa jechuudha. Obsa qaba. Inni obsa. Alerga kaste funyo fura della kada ke bacche sa ai qorichaan to tanya dhaan jedhu jaala agarte jaalalli dhugaa inoo sabaqa rakkoon qabu injiniina jaalalli dhugaa mallattoon samaal kennaa uumamaa keenya guddisa kennaa uumamaati qabu dandeettii uumamaati qabu
isa isii guddisala jaalala dhugaa yoo ta'e isa isii guddisa malee kennaa uumamaa kee ajjeesaa deema miti kana nan dubbaddaa ishii kennaa uumamaa waan ati kaleessa beektu sirraa gata miti jaalalli dhugaa waan ati kaleessa beektutti sii dabala dandeettii kee hubannaa kee agartee kalaqati kalaqtu sii dabalaa bulaan sii dabalaa bulaan malee sirkatti hin ajjeesu jaalalli dhugaa maalee araaraan guutuu walitti bu'uu yoo ta'e walitti gadduu yoo ta'e maaliin guutuu dhabeettu araaraan guutuu bakka anuu dhiisheera jedha malee huban funaan akkuma qotiyyoo kadhanitti ofaarani sirrakkisaan jira garuu natti fakkaata jaalalli foon irraa maddu maayini mallattoon isaa maali ishee kana cimsaan adagaa jaalalli foon irraa maddu maaliin adda ba'a jaalalli foon irraa maddu jaalalli foon irraa kajeellaa foon irraa dhufu maddisaa seexanaa fi miira keenyarraati maal jechuudha seexana kan hin jedhu miira foon keenya kajeellaa keenya hawwii keenya sanatti nu dhiibala ewaani iji mukichaa gomjaasisaa ta'uusaa agartee jedha mitire gomjaasisaa ta'uusaa agartee jedhan ibba seexanni sun geggeesse maal waan isheen agartee gomjaasisaa ta'uusaa agarte sanatti akka isheen nyaattu irratti dhiibbaa geggeesse wajjin haasa'uudhaan dubbachuudhaan irratti dhiibbaa geggeesse kanaaf kajeellaan foonii miirarraa wanti maddanii kajeellaa foonii ta'u jaalalli dhugaan garuu maddisaa waaqayyoodhaa jedha kajeellaan foonii foon keenyarraa fedhiin jaalalli foon keenyarraa dhufu kennuurra maal barbaada fudhachuu barbaada ofitto dhuguma yoo na jaallatta ta'eedha yoo na jaallatta ta'e akkannaa godhu kanan barbaada jaalala kee karaatti mul'iftuun barbaadaa jedhu namoonni agartan kun eessarraa dhufaadha miirarraa dhufaadha mi'amba dhuguma na jaallattaare maaliinan cheeksi godhaa waa barbaadaadha sitti darge waaqa jeereera sirraa ayyabata waaqa amma dhuguma na jaallattaare maaliinan adda baafadha kanaa jedhan agartee gaafuma sanaati dubbiin kun miira akka ta'e si galu turre jiraata jaalalli dhugaa agartee gatii si baasisuu si gaafata otoo hin ta'e gatii si baasuutti amanan siif eeggachuutti amanan waa'ee kee rakkina fudhachuutti amanan jaalala foonii yoo ta'e fedhii keenya yoo ta'e dhiibbaa jaalala sobaa sana yoo ta'e yeroo hundumaa maal barbaada akkati gootuuf akkati aarsaa fudhattuuf barbaada malee aarsaa sii ta'utti naman gabaadhaame yesuus gooftaadha galgalaan nuti cimuu barbaada namaani jaalalli foonii miirarraa wanti dhufu maa inni fedhii keenyaaf jennee nama aarsaa baasisuutti aman isa namma jedhe yoo dhuguma na jaallatta ta'e mee akkannaa godhu yoo dhuguma na jaallatta ta'e walii cimu practice goonala dhuguma na jaallatta amma sakkasii agartee maal barbaada gatii baasisuu aarsaa baasisuu barbaada bakka ijoollee baay'een kanaan du'ani dhuguma na jaallatte toleetti agartee burganama immoo tokkoon naqe maal jedhe amma dhuguma na jaallatta jedhu baay'ee Yesuus Kiristoos maaliin sana qalee biraa deebi isa kana immoo qaluuf barbaadana siyaa oolchu waaqayyo bara agartee wanti foonirraa maddu yeroo hundumaa gatii si baasisu nama gatii baasisu aarsaa baasisu foonirraa dhufe yoo ta'e waa'ee kee borii danda'e itti yaadu steeppi kana booddee gurbaan kun attamtaa steeppi kana booddee mucaan kun attamtaati jedhee itti yaadu foonni maal barbaada eebuu isaa duwwaa barbaada bakka nama tokko dhageessisaniitu bishaan inni booddee yoo inni jedhee bishaan qulqulluun hin jiru osin jettan maal waanuma jiru naaf ije bakka du'eera waanuma jiru naaf ije ilaa akka jechumaa jechuudha bishaan sirrii hin taane yoo dhugee isa booddee maalan taatti yaadne namichi kanaaf miira keenyarraa gaafa maddu waa'ee gochaa keenya garasii namni itti yaaduu dadhabu fedhii foonii yoo ta'e miirarraa kan dhufu yoo ta'e jaalala sobaa yoo ta'e hin abboomamu agartee of to'achuun hin jiru an bakka amma duutan jiraadha isheenis bakka anis duufan jedhaa itti bakka of to'achuun hin jiru hammuma wal arganii hammuma paastaa bulluqa bu'ee ta'u bakka tasbadde of qabuun hin jiru of ittisuun hin jiru agartee foonirraa dhumnaan hammuma akka dhiibbaa dhiiga mataarra si bada
جالنا نقال يوتي قرو أو قبا أو في اتصال يرون سأممي تيران انتو كونيران انتو تاو بك انتو تاو أنا أقول مرات أمي أروح يسوع غفتان آمين جالنا فوني يوتي جالنا سوبا يوتي كيروتي أموما زيما لما سيتي دبي أنا يسوع بايدي كيا نقول يسوع كريستو جريس يا رابي يسوع كرامو كمان لا كراغي بلي زي يتابع قولي كيروتي بكا سيبوفه ما بكا أغرت وايرو تعالى وايرو وانا ما فديسا سنة إما بوتي تابكا جالنا صوباتنا جالنا دغايوته كم برابرات أرجعتوس أبيس بريدس دبي فوكيسين وكوساتوس فياتاي سدو كاركتا جالنا دغا قرباتو غافتو قوادا مناسا تلو كوساتي هاتي مناسا كوني فولي شيكوني اتياء تبتبمان أفان شيكوني اللي تبتبمان دغا دغا إناني سوتا جديتي بدني أفان شيء سبوس أفان شيء الرابو أمدي إذا الرابو مو فوديان إنني مالي فكبوتاتي مونجري مالي في كبوتا جري إلى ميك إيشري أني سشين تاتي كنا توم بربادا أني ستون أكشيتي أكشيتون نكوسة بربادا أقولتي أما النجالة ولا أني نمبو إبرة إمبو أما النجالة نمشي كنا ما هم يونا زيني دوكا دو بربادا نمشي كنا نقامي تيجوا لندس نمشي سنا وإجالة شيتي تكني سركسو كان أبجالة اللي دوكا كم برابرات جالة اللي إني صوبا درو كيروتي كيروتي يو سنيراته هما إما سبرا بربادو فتاتوت يو شيدور باتا دسي إنه أما نما سرّج على ورقتوتي جالة يروتا سورة نما فويو تو كوي ورقته already جيجروتي لفتي بكا جيجروتي لفتي جالة يروتا جالة بيكودا جوش جالة سكنفوني ميرا يوتا يمبام بنا بكا يوم شيء بالبلا باسونا نبدأ ما جاتشو كذي مالورا مال بالا دلاتي كورا إذا سرّدا بلاك ليست جالس يمبام بنا بكا يمبام بنا مال بلاك ليست جالا يو كيسي إيراسي دوان دلتي كامبراو جرا واقع يو كامبراو نما تو كوب تو بدارا لاتا نما كونا مارتلو تيجو بيسا كيفتي كو إناري نتيشي إما كي يسوس الفوريرا بلاك ليست سندن دوسي ما كاي يسوس نندو بدر يسوس إما كي أول كاسيرا بلاك ليست جالا سيكال جانين دندان باكا हिम्बांबन बका हिम्बांबन हिरोती बिल्डिंग का होता है अगर तक हिम्बांबन जालली इन्नी कम फोनी कुन तस्गबिन कम जालला फोनी जालला ससोबा होते मालगोला केन्ना उमा केन्या अजेस दुब्बिन होते दुब्बिसुन दोवा हिम्बरन होते बराचुन दोवा हिरोचेन होते ओजिनुर का गता نوّا زيرا أكتيفي كذا دوّي سلا بخا هكو مرة ديسو كورا بجان تو باي أكتيفي ده تيمتولا بروسا شيء تيمتول itu تيكو كذا در غوماتي كفته أكبرهم شير كابدو تي برتوكو وجنبرنا أكو ما أركابدو تي ما إنما مالتا كسي كورا تيجري ما إنما كسي كورا رو دبيكو نيجري bah tapi nanti betul malay muncul tu kau jalan di mana ada cerita malah aja raya tu. Bersumber kawan dia, mantu kau imbat dia. Itu mana saja jalan dia, nagami ti jerai nyukut dia. Atau kau dia betul jalan ni so basun, dan dia ti se unduma awal ti office ati ragal. Wah kayu nuah orju. Agar tadi sungai bersih kabatu jalan ni so ba, hinna gada yote aktifili akatin nagan nago na baka. Sila wesawa yenu wasiya jiza baka. Himbarat yote daftari masih jibbisi sabaka akaboda kenna umama ke jesa ugada yote jalani sun uga yote umama ke jabesan soba yote garu dan dia titik abdu siarka gat creativity umama abdu sanati sirka rugu tabaka sirka rugu namu tak kasih agar tadi betul isi nuku baca adalah nak kami warna
Oke si bayar mal kira koni do ko bajala la fe. Tai ma bo wa ya tai bo. Masa uga batan dende sini tiri waka. Ko bajala la kabelu waka. Seminar itu sar kira guru badu. Intan wo to korge jallate nanno ma seminari sana mujatinis mujanis nanno sana. Korge jallate akku ma dawauta. Ani council में बरत होता है तित्तिका फ़तमारा कुता में तो कुम्भ बरन्ना यो के लाशी गले नगे का चली नगे पर रफू बिल्ला तुगारा बिल्ला बार नानी मुचारी आसा तो कुंगा मालूम है कुर्बान को नी इन्नो बकायर रफा नानी मालूम मुचा तो को जाला तेरा इसे खाने में तरह बत्ती बुझाए ये ना मालूम जेरे रुकावा कयो मेरा काफी टाइम जेरे अकाती फिदा भी जेरे Agak ni fidani, maka dormiti ini to ko berata, saya de berata. Ngamu masih guja bana ta baka. Iya bana. Gawa dena ka dibbi la ba de ka tamur tumbo, dura ka festalia binda buwe, wale te dum gale baka. Ina jeje baka, ina jeje. Nama kadaccu dandau, nama lallabu dandau, nama barata cimata udandau. अगर तनी उपवा जाने लाती कब में गुरबानी वाली करते बराते भाई लेना में नगांता नहीं मुझे अरकाब दे उम्मीद जाओ करते फिर फोनी जाले ले सुबह होते आरारा इनका फिर चला रहा बुयान दो इवन मना बोलो ना रे इवन को चुम्बे वो फोनी इवन को चुम्बे वाफुरा पेगा इवन को चुम्बे बराबर वो काय जाएगी फिर चला मता Ega jolle kenya bara jalalle bayate kana namundinu media lanas bay sinjalladdedu khararratti sinjalladdedu makina kesete sinjalladdedu makina shana ga namati bamitire ibba bawi ikbadde me seburan taira achuma taimai bayen sinjal deche jallatu amal me sinjalladda baka daga gesa duwa miti inni nama buddas Dufema yo buketa ada mana mati bayi sigala ay barang di nguban ya lo ko kayo ngerto ko tino apa semua barakas si buna shay jennu barang namni callu man ammo ma wala argen akka gorre buna shay jennu dukan nagi nati kun farra way bata guyo tak kasi mal barbati sa jalala duga Jalala fakkeessa adda baafne beeku. Ijoolleen baay'een ola deemtonni baay'een jaalala dhugaatiin miidhaman utuu hin ta'in jaalala fakkeessaadhaan miidhaman. Jaalala fakkeessaadhaan. Agartanii akka tasaa ulfaa'u maaltu fida jaalala fakkeessaadhaan. Gara gadiitti illee iddootti dubbatamu jira yerootu hin jiru. Namni dhuguma haadha manaa si godhachuu barbaadu Undamti sana gaila ke tiada singgawan. Agar te, ada mana sih guna cubar pada tanah, jalan lagi malinam praktis guna jenis singgawan. Ada mana ada sih pada tanah. Agar te, abba mana akasi tatu berbadi, yota ate, fejikun namti sana TV sakirain nggak Agar te, ejesi kamboda मट्टी से आता नोर तो आदम ना तो बर्बाद दिता ना जिरेंगे नोर माली जिराती ये सत्य बर्बाद दिशेन गायला शेषा ना यो ना मा इंतला ना गायो ताते बोरी गायला केंगे ना बन्ना अच्छी जिरेंगे ओ आजिराना है त्याग देती घर वाला से गुवच्चिस्ते दे मु बर्बाद दोनना ते माय नी इब्बा शेंगे गेसित इसा अम्मा बर्बाद इन्निस माल बर्बाद इसा अम्मा बर्बाद ला एक गच्चू डाबल इला जोले केंगे क्रिस्तान उम्मा केंगे कन्नो एक गन्नु माली बेतु Arrasati bi utun tain bori sagari. Kanu Kristan umma kenya gatibam. Kanu arka kenya akka nama hidame, arraba kenya akka nama lugametti jiru, milla kenya akka nama takalame, fedi anna kenya akka nama naga qabne maaliif goona Kristan umma kenya kuni bori sagari. Yesus tu debe dhufa yoo duudhe immoo isa bira dhanna bakka. Borii isaatiif kanu Kristan umma kenya eeggannu. Arrasa irra kan caalu. Ati haadha manaa gaarii abbaa manaa gaarii ta'uu barbaadde yoo ta'e
jaalala dhugaaf soba adda baafachuu. Malani sini malan. Guyyaa hundumaa nama sin jaalladhe jedhee gatii si baasisuu barbaadu jaalalli sun jaalala soba akka ta'e beeka. Namni si jaallatee siif gatii baasuu jaallata. Siif jedhee of qabuu jaallata. Siif jettee of qabuu jaallata. Siif jettee iddoon barbaachifnetti si wajjin haasa'uu irraa of eeggatti bakka. Iddoon barbaachifnetti si wajjin haasa'uu irraa of eeggatti. Maaliif? Dhimma jireenya ishee borii waan itti yaaddu. Kanaaf barakkuuni rakkoo guddaatti gale. Ola deemaa baay'ee rakkoo guddaatti gale. Amma utuu dhiirri carraa ulfaa'u godhatee dhiirri ulfaa'u baay'eedha barakan. Amma akkuma tasaa utuu dhiirri ulfaa'utti galagale dhiirri ulfaa'u baay'ee. Jawaatanii yesuun gooftaa yaadama. Agartee? Dhalataanis kan ulfaan baay'ee akkoo guddaatti kan ani akka abbaattis akka abbaa furaattis maalanis hin gorsu. Waaqayyo siif sagantaa gaarii qaba. Ameen. Waaqayyo jireenya keetiif pilaanii akkamii qaba? Pilaanii gaarii. Ameen. Sana beekuudha. Sana immoo waaqayyoon gaafachuu, waaqayyo wajjin mari'achuudhaanii gaa'ila isa waaqayyo barbaadutti dhufu. Maalan isin gorsa? Guyyoota kana jalaa miliqxanii fayyaa ta'uudhaaf kadhadha. Waaqayyoon kadhadha. Carraa gaarii utuu qabdu carraa gaarii keen balleessin. Yihuudaan carraa gaarii qabu ofirra raasuutti geddarate. Maalitti geddarate? Of ajjeesu. Yesus carraa isaatti akka fayyadamu Yihuudaa baay'ee gargaareera. Isin keessaa tokko dabarsee na kennaa maallaa tokkodha jedhee dubbate Yesus. Yihuudaan garuu carraa isaatti hin fayyadamu. Yoosef immoo carraa isaa borii eeggatee itti fayyadamu. Kanaaf ati firii wiilii qabda mirgaa kamiinuu filachuu. Kanaaf dubbii waaqayyoo kanatti jiraadha. Yoo waaqayyoo yeroo nuu kenne immoo yeroo biraa fidnaa waaqayyoo kan nageenya nuuf eebbisu. Wangeelaa kottuu afaan tokko kadhadhuu fi fixa.